Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo waamnee, maqaa qulqullootaa, maqaa ergamootaa waamuun dhiisuun nuuf hin ta'uutii. Akka Waaqayyoon isaan filatetti maqaan isaanii kan ulfaate haa ta'u. Waaqa koo maaliif na dhiiste? Jechi kun kan argamu Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 46 irratti. Gaafii kanarratti hundaa'uudhaan warroonni amantii Musliimatii fi Joovaa jedhamanii Yesus Kiristoos Waaqaa miti jechuudhaaf caqasa kana kaasu jechuudha. Ijoollee Ortodoksiidha. Yesus Kiristoos Waaqaa miti jechuudhaan caqasoota kana yeroo isaan kaasan hundi keenyayyuu dhageenyee jira ta'a. Garuu gooftaan keenya gooftaa jiruu fi ture kan dhufus Waaqni hundaa bituu Alfaa fi Omeegaan anaadha jechuudhaan hunda danda'a ta'uu isaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti yeroo darbees kutaalee adda addaatiin gooftaan keenya Yesus Kiristoos qaamota sadan keessaa qaama tokko kan ta'e ilmaan namaa fayyisuuf jecha akka dhufe, ilmaan namaa fayyisee akka jirus uumaa ta'uu, fayyisaa ta'uu, karaa ta'uu, daandii ta'uu, jireenya ta'uu, Alfaa Omeegaa ta'uu kitaaba qulqulluurraa ilaallee turre jechuudha. Haa ta'u garuu Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 46 irratti gooftaan keenya Yesus Kiristoos yeroo fannoo irra jirutti Waaqa koo maaliif na dhiistee jedhee jira. Kuni dhugaadha. Garuu maalidhaaf jedhe isa jedhu sana wajjin ilaaluun dirqama hunda keenyaati jechuudha. Isa kanaaf maal jedhu kitaabni qulqulluun? Lubbuu koo eenyuyyuu narraan fudhatu, jiraachuufis aangoo kan qabu akkasufillee aangoo nan qabaa jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti gooftaan keenya Yesus Kiristoos aangoon ajjeesuu, aangoon kaasuu, aangoon kennuu, aangoon fudhachuu isa akka ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti nuufi dubbatee jira jechuudha. Garuu gooftaan keenya Yesus Kiristoos Wangeela Maatiyos isa ammoo warroonni Musliimaa kaasan kana irratti maaliif jedhe isa jedhu addaan qoqqoonnee wajjin haa ilaallu. Inni jalqabaa fakkeenya nuuf ta'uudhaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'uudhaaf ilmaan namaa yeroo rakkootti yeroo rakkatanitti isatti boo'uu akka qabanii, isatti iyyuu akka qabanii, harka isaa karaa Waaqayyootti bal'isuu akka qabanii nuuf ibsuudhaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos akkas jedha jechuudha. Isallee immoo kitaaba qulqulluutti akkana jedha. Faarsaa boqonnaa 49 lakkoofsa 15 irratti guyyaa rakkinaa na waami, anis nan si fayyisa, atis na kabajjaa jedha. Guyyaa rakkinaatti, guyyaa dhiphinnaatti isatti iyyachuu akka qabuuf fakkeenya nuu ta'uudhaafi. Lammaffaan immoo bakka Addaamii fi ilmaan isaa bu'uun isaa ibsuudhaafi. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos Addaam lammaffaa jedhama. Addaamiin bakka bu'ee
addaam giraa addaamii sanii dhaaf jecha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosii akkas jedha jechuudha. Ammas Roomee boqonnaa 3:20 irratti hunduu yakkanii jiru, tolummaa Waaqayyoos isinitti hir'atee jira, beenyaa karaa Iyyasuus Kiristoos ta'een akkasumatti kennaa isaanii ni fayyuu jedha. Kennaa Waaqayyootiin ilmaan namaa akka fayyan isaan akka fayyine gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos bakka akka nuu bu'e Ibroota boqonnaa 2:17 irrattis gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waan hundaan obboloota isaa fakkaate ilmaan namaa jechuudha. Nu fayyisuuf jecha akkas akka ta'e kitaabni qulqulluun ni ibsa jechuudha. Sadaffaan immoo seexana ofitti dhiyeessuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkas jedhe jechuudha. Maaliif yoo jettan seexanni akkuma bofa fakkaatee gannatiin seenee asirratti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fakkeenya ilmaan namaatiif addaamiin bakka bu'ee akkasumas immoo seexana ofitti dhiyeessuudhaaf akkas jedhe. Yeroo gooftaan keenya iyya kana fannoo irraa ta'ee dhageessisutti daabiloos beekumsi isaa hir'uudha waan ta'eef, beekumsaan guutuu kan ta'e Waaqayyoon qofa waan ta'eef daabiloos shakkii baay'ee keessa ture. Gooftaan keenya yeroo inni biyya lafaa kanarra deddeebi'uttis yeroo tokko Waaqa ta'innaa laatedha. Yeroo tokko immoo nama ta'innaa laatedha. Gooftaan keenya gaafa inni markaba keessatti rafu namaadhaa jedha. Gaafa inni immoo markaba sanii bishaan asii dha'u yeroo tokkotti yoo dhaabsisu immoo Waaqa ta'innaa laatedha. Kanaaf waan shakkaa tureef gooftaan keenya isa ofitti dhiyeessee isa immoo si'oolii keessatti hidhuudhaaf akkas akka jedhe manni amantaa keenyaa hin barsiifte jechuudha. Kitaabni qulqulluunis akkana jedha. Namni osoo abbaa humnaa isaa hin hidhin akkamitti mana abbaa humnaa galee qabeenya isaa isa jalaa butuu danda'a? Erga abbaa humnaa hidheen booda mana isaa ni sakatta'aa jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12:29 irratti abbaa humnaa kan jedhame seexanaadha. Ilmaan namaa waggoota 5,500 harka seexanaatti deebitee akka turte hundi keenyaa hin beekna. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilmaan namaa bilisa baasuudhaaf duraan dursee daabiloosiin hidhuu akka qabu, daabiloosiin hidhee immoo ilmaan namaa bilisa baasuu akka qabu kan si'oolii mana kan jedhamte si'oolidha. Ishee bilisa baasuudhaaf akka dhufee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ibsee jira jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos achirratti akkana jedhee dubbate. Erga guyyaan 40 fi halkan 40 soomeen booda ni beela'ee innis qoruus dhiyaateedha. Gooftaa keenya qoruudhaaf akka dhiyaate. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4:2 irratti jechuudha. Hin beelataa Waaqayyoon. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos amala foonii yookiin amala namaatii fi amala waaqummaatiin waan dhufeef amala namaa san argisiisuudhaaf beela'e jedhe. Gaafa inni beela'u immoo seexanni akkamitti Waaqayyoon beela'e jechuudhaan itti dhiyaate jechuudha. Ammas gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti akkas wanti jedhee fi seexana ofitti dhiyeessee isa hidhuudhaaf akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Arfaffaan sagalee qulqulluun Daawit ragaa ture mirkaneessuudhaaf raajonni waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waan baay'ee dubbatan, waan baay'ee ragaa bahani. Isa san immoo mirkaneessuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkas jedhee jechuudha. Raajichis akkana jedheetti dubbate. Waaqa koo maaliif na dhiiste? Gamtaan warra hamootaa na qabe. Miilaa fi harka koo mismaaraan na rukutanii. Lafees koo hundaa ni lakkaawanii.
isaanis na argan na ilaalanis uffata koos ofii isaaniif hiratani qamisii korratti carraa buufatani ati garuu narraa hin fagaatinii jedha. Faarsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irratti jechuudha. Daawit hin fannifamne, Daawit bismaaraan hin rukutamne, Daawit uffanni irraa hin baafamne, Daawit lafeen isaa hin lakkaawwamne. Yaa maatii Waaqayyoo, kuni duraan dursee waggoota meeqan dura raaja dubbatameedha jechuudha. Waaqa koo maaliif na dhiiste kan jedhee raajiin kun akka raawwatamuudha. Walumaa galatti jechi maaliif na dhiiste jedhu immoo jabina eekamsa Waaqayyoo fi dhugummaa rakkina fannoo irratti nutti mul'isa. Oolmaa Waaqayyoo ilmaan namaatiif oole, oolmaa Waaqayyoon qaraanioo irratti ilmaan namaatiif oole, ilmaan namaa bilisa baase argisiisuudhaaf akka ta'e abboonni mana amantaa keenyaa ni barsiisuu jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha malee inni waaqadha. Yoo gaafin inni lammataa warroonni shakkitoonni kaasan immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 fi lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti isa jirudha. Mee wajjin haa dubbifnu. Akkana jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos nan tuqini sichuu gara abbaa kootti ol hin baaneti, garuu gara abbaa koo gara abbaa keessaniitti, gara waaqa koo gara waaqa keessaniitti nan bahaa isaaniin jedhe jechuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maqdalaawii Maariyaamitti akka dubbate nuuf ibsa. Inni biraa immoo abbaa garaa laafinnaa fi waaqa jajjabina hundaa kan ta'e abbaa fi waaqa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Rakkina keenya hundarraa nu jajjabeessaa jedha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti qulqulluun Phaawulos warra Qorontosiitiin akka barreessetti. Garuu maalidha jechuudha waan jedhu isaa wajjin haa ilaallu. Yesuus Kiristoos gooftaan keenya ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው jenna. Gonka nama gonka waaqaa jechuudha. Akka namummaa isaatti abbaadhaan waaqa koo jedhee waame. Sababni isaas abbaan foon ilma uffatee jiruuf abbaa osoo hin taane waaqa isaati. Akka waaqummaa isaatti immoo Waaqayyo abbaatiin abbaa jedhee waame. Kunis abbaan osoo laftii fi samiin hin uumamin ilma haadha malee waan da'eefidha. Kana jechuun immoo ilmi abbaa gadi, abbaan immoo uumaa ilma uumamaa jechuu miti. Abbaa fi ilmi waaqummaadhaan tokkodha. Tokko waan ta'aniif anii fi abbaan tokkodha jedhe gooftaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti jechuun ilmi yookiin Yesuus Kiristoos ragaa bayeera. Akkeenyi jecha hundi yookiin gooftummaan uumuun akkeenyummaan abbaadhaan tokkodha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan abbaa kan ta'e hundi kan kooti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 15 jechuun kan barsiise. Kanaafuu abbaan Yesuus Kiristoos yeroo jennu abbaa akkeenyaa isa yoo ta'u, waaqa isaa kan jennu ammoo waaqa foon inni uffatee uumee jechuudha. Gara abbaa koo gara abbaa keessaniitti, gara waaqa koo gara waaqa keessaniitti nan baha yeroo jedhutti garaa isaa anaaf abbaa amalummaa naaf ta'u isiniif immoo gara isaa abbaa kennaa ta'etti gara abbaatti ol nan bahaa jechuu isaati. Garaa isaa foon kan uffatee fi waaqa ta'eet gara waaqa lubbuu fi foon keessanii gara abbaatti jechuu isaati. Abbaan ijoollee Waaqayyoo jedhamnee akka waamamnuuf jaalala akkamii akka nuuf kenne ilaallaa jechuudha. Nus akkasumaadha. Ergaa Yohaannis 1ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti jechuudhaan qulqullichi Yohaannis kennaa abbummaa
akka nuti qabnu ibseera jechuudha. Kanaaf ijoollee abbaa akka ta'an abbaanis abbaa keenya akka ta'e nu hubachiisa. Asirratti wanti hubatamuu qabu Iyyasuus Kiristoos gara abbaa keenyatti hin jenne garuu adda baasee gara abbaa koo gara abbaa keessaniitti jechuudhaan nutti hime. Kunis sababa armaan olitti ibsameefidha. Isaaf abbaa amalummaa duuka bu'ootaaf immoo abbaa kennaa ta'uu nu hubachiisa. Waaqa koo waaqa keessan kan jedhes akkasumaa jechuudha. Nuyi nan tuqin jechuun Maariyaam ishee Maqdalaawitti dubbateera. Kunis sababa armaan gadiitiifi jechuudha. Inni jalqabaa yeroo biqiloota jidduutti isa argitee gara samiitti ol ba'aa jira jettee waan yaaddeef isa gaggeessuuf itti siiqxe. Inni garuu gara samiitti ol ba'uuf si'achi guyyaa 40 fi halkan 40 qabaa isheedhaan jechuudhaa fi nan tuqinii ganaa ol hin baaneeti jedheeni. Inni biraa immoo gooftaan du'a moo'ee akka ka'u ammayyuu laphee ishee guutuudhaan hin amanne waan ta'eef. Sadaffaan immoo shamarran booda irratti foonii fi dhiiga gooftaa qopheessuu akka hin dandeenye warroota dhiiraa bichaa. Isa sadaffaa immoo wajjinaa ilaallu. Innis wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irratti argama jechuudha. Akkas jedha. Barumsi koos isa na erge irratti malee ana irratti miti jedha. Caqasa kana fudhachuudhaan warroonni musliimotaa gaafii baay'een kaasu jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos hima kana dubbatee osoo barsiisaa jiruu Yahudoonni barumsa isaatti baay'ee gammaduun namni kun osoo hin baratin kitaabolee akkam beekaa jechuudhaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gaafachaa akka turanii hin hubanne jechuudha. Kitaaba kaakuu moofaa sirritti waan fudhataniif yoo hayyuu beekamaa irraa hin baranne waan barsiisichi dubbatu hin fudhatanii ture. Kanaaf gooftaan akka barumsa kee hin fudhannu hin jenneef barumsi koos isa na erge irratti malee ana irratti miti jedheen. Kana jechuun waa'ee waaqa dhugaadha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa akka ta'e kana duras ifa baaneet turree ibsineet turree. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos barumsa koos isa ana erge irratti malee ana irratti miti jedhe malee inni waaqa dhugaadha.Anii fi abbaan tokkodha jechuudhaan barumsi abbaa fi ilma walqixa akka ta'e nutti himeera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti jechuudha. Ana irratti miti kan jedhes Yihuudoonni kana argaa jiran amalummaa foonitiin malee waaqummaa isaa argaa waan hin jirreef beekumsi kun kan foon irraa argame osoo hin taane amalummaa waaqummaa koo irraa argame jechuudhaa fi barumsi koos ana irraa miti jedhe. Musliimonni jecha isaa na erge jedhu fudhachuudhaan Iyyasuus akka raaja kamiyyuu waaqayyoon ergame malee waaqaa miti inni raajadhaa jedhu. Akkasuma waaqayyo irraa bayeen dhufeera inni na erge malee ofii koo hin dhufne jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 42 irratti jechuun gooftaan keenya dubbateera. Kun ergamuu akka raajotaa miti. Harka ofii erguun akka lafa ol waa kaasuuti malee yeroo harka keenya gadi erguun waan kufe kaasnu qaamni keenya hafan hunduu tokkummaan gadi jedhu malee harka keessan irraa addan bu'u. Kana hundi keenya iyyuu hin beeknaa jechuudha. Harka qaamota biroo waliin tokkummaan jiraata. Akkuma kana gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mirga abbaa waan ta'eef abbaan mirga isaa ergee yookiin ilma addaan isa kufe kaase jechuudha. Yeroo kanatti akkuma harki qaamota biroo irraa addan baane ilmis ergamuu isaatiin abbaa fi hafuura qulqulluu isaa irraa osoo addan bahin ilmaan namaa akka fayyise ragaadha jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qaamota sadan keessaa qaamni foon uffatee ilmaan namaa fayyise gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Kanaaf qaamota sadan keessaa
qaamni ergame gaafa jennu waa'ee foon uffachuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti wal qabataa jechuudha. Qaamota sadan keessaa qaama tokko dhufe gaafa kana jennu qaamni dhufe kuni eeyyama abbaatiin, eeyyama isaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiinidha. Maaliifuu Waaqayyoon amalummaadhaan, ajjeesuudhaan, kaasuudhaan, fayyisuudhaan, jiraachisuudhaan tokko jenneerra. Qaamaan maqaadhaan gochaan sadi jenne malee jechuudha. Gaafa Iyyasuus Kiristoos nu fayyise gaafa jennu Waaqayyoon nu fayyisee jechuudha. Garuu qaamota sadan keessaa qaamni foon uffate gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha malee yookiin ilmaadha malee abbaa miti, hafuura qulqulluullee miti. Kana argisiisuudhaaf malee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ergamaa osoo hin taane waaqadha. Eeyyama isaatiin dhufe. Kana dura ilaallee turre ofii isaatii aarsaa ta'ee, aarsaa dhiyeessas isa ta'ee, aarsaa fudhataan illee isa ta'e. Waaqayyoon waaqummaa isaatiin aarsaa yookiin kadhannaa ilmaan namaa fudhata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf warroonni musliimotaa caqasa muraasa barbaadanii Iyyasuus Kiristoos ergamaadha jechuudha. Nabiyyiidha jechuudhaaf deemu yoo ta'e rakkisaadha jechuudha. Kitaabuma isaanii keessattuu iyyuu waaqa akka ta'e hin hima. Achuma haa hubatanii keenyatti akka hin dhufne kutaan itti aanu immoo akkana jedha. Harka warreen hammeenyatti fannisuun ajjeestaniin Waaqayyo garuu baaxii du'aa balleessuun isa kaasee jedha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti jechuudha. Caqasoota kana kaasuudhaan ammas warroonni amantii musliimaa Waaqayyootu du'aa kaasee kanaafuyyuu inni waaqaa miti humna hin qabu jechuudhaan haasa'uudha jechuudha. Garuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa dhugaa akka ta'e kitaabni qulqulluun ragaa ba'a jechuudha. Qulqullichumti kana barreesse Luqaas kitaaba duukaa bu'ootaa kan barreesse jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uu ibsee jira jechuudha. Mee kana wajjin haa ilaallu. Caqasoota kana keessatti musliimoonni fi warreen joofaa Iyyasuus Kiristoos waaqaa miti uumamaadha. Kan du'aa isa kaases waa jedhameera jedhu. Caqasa kana kan dubbate qulqulluu Phexros yoo ta'u diinota Kiristoos kan ta'an Yihuudotaaf wangeela yeroo lallabuudha. Yihuudoonni gooftaan keenya akka nama qofaatti haa ilaalan malee inni gonka nama gonka waaqadha. Qulqulluun Phexros kana jechuu barbaadetti inni isin nama qofaadha jettanii ajjeestan. Waaqummaan isaa inni fooniin yookiin tawaahidoodhaan jiru du'a barbadeessuu isaa kaaseera kan jedhudha. Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha. Amalumni waaqummaa isaa amalummaa foonii kan ta'e du'a barbadeesseera jechuudha. Qulqulluun Phexros kana kallattiidhaan akkeenyi Iyyasuus du'a isa moosiseera osoo jedhe dubbateera ta'ee warreen lallabaa jiran Yihuudotaaf hin galuu ture. Kanaaf akka isaaniif galutti isaan barsiise. Isaaniif yeroo galattis maal gochuu qabnaa jechuun daandii fayyinaatti dhufaniiru. Caqasa kanaan kana booddee hin jiru. Inumaayyuu namoonni 3,000 cuubamaniiru malee. Kanaaf iccitii kana foonii fi dhiigni bira ga'uu hin danda'an. Hafuurri qulqulluu yoo nuuf ibse malee. Kana jechuudha qulqullichi Phaawulos gaafa kana dubbatu waatu isaa gale. Waa uummata san akkamitti akka hawachuu qabu, uummata san akkamitti gara amantaatti deebisuu akka qabu hubachiisuudhaaf waan kana jedhe jechuudha. Harka warra hammeenyatti fannisuun ajjeestanii Waaqayyo garuu baaxii du'aa balleessuun isa kaaseera. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos namoonni baay'een wanti dogongoraniif maalidha gaafa jenne amalummaa Waaqayyoo baruu dhabuudha. Amalummaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos baruu dhabuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos amala lama akka qabu hubachuu qabna jechuudha. Amala fooniitii fi yookiin amala namaatii fi amala waaqummaa. Amala waaqummaa isaatiin du'aa ka'eeraadha. Amala fooniitiin garuu du'eeraadha. Maaliifuu Waaqayyoon amalummaa isaatiin hin du'u.
Waaqayyoon gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos amaloota kaniin lachuu wal faana tawaahidoodha waan dhufeef addunyaan tun maal taate jechuudha doongortee jechuudha. Kanaaf asirrattis amala fooniitiin isin kan ajjeestan inni immoo amala waaqummaa isaatiin ka'eera. Amalummaa isaatiin du'a moo'ee ka'ee jira jechuudhaan jechuudha. Wanta isin ajaa'ibu namoonni achi jiran warroonni duraan Iyyasuus Kiristoos hin amanne namoonni 3,000 amanuu isaaniiti. Hubatanii jiru jechuudha. Hin galeefi jechuudha. Warroonni duraan Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uu isaa hin amanne. Warroonni Iyyasuus Kiristoos fannisan jechuudha. Warroonni Iyyasuus Kiristoos gaafa inni gidiraan irra ga'u ilaalaa turan, kolfaa turan har'a boo'ichaan gara isaatti dhufanii maal haa goonu jedhanii gaafatan jechuudha. Gaafatan immoo maqaa Iyyasuus Kiristoosiin cuubamuu akka qaban, amanuu akka qabani barsiisuudhaan namoonni 3,000 jechuudha maal ta'aniiru cuubamanii jiru jechuudha. Osoo Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uu hin hubanne ta'e hin cuubamanii turan. Garuu waan amananiif ta'anii cuubamanii jiru jechuudha. Kana kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Warroonni musliimotaatiin caqasuma tokko fuudhanii too waa akkasitti akkas jedha, asitti akkas dubbata osoo hin taane baroomsa jeneraalii yookiin baroomsa waliigalaa manni amantaa barsiiftu duraan dursa hubatanii baratanii achiin booda gaafachuu qabu malee caqasuma tokko ilaalla jechuudha. Kutaan kunis kitaaba qulqulluu irratti argama. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irratti argama. Akkas jedha. Maaliif arjaanaan jetta? Waaqayyo tokkicha irraa kan hafe arjaan hin jiru jedha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos hima kana kan dubbate namichi sooressa tokkochidha. Sooressichis gara isaatti dhufee yaa barsiisaa arjaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf hojii gaarii keessaa maal gochuu qabaa jedhee gaafate. Gooftaan keenyas maaliif arjaanaan jettaa? Waaqayyo tokkicha irraa kan hafe arjaan hin jiru jechuun deebiseef. Asirratti gooftaan keenya sababoota armaan gadiidhaaf akkas jedhe malee akka amma jedhamaa jirutti yookiin akka warroonni hin amanne haasa'anitti osoo hin taane gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ani waaqaa miti Waaqayyoo anaa olii jechuu isaatii miti. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan dubbate garuu sababa maalitii dubbate? Inni jalqabaa namichi sun yookiin daldalaan sun kan inni gooftaa keenya yaa arjaa jedhee ofii isaa kabajaa waan barbaadeef ture. Akkuma caqasa sana irraa gadi buunee dubbisnutti daldalaan sun ajajoota 10 kan raawwachaa fi eegaa turedha. Dabalataanis qabeenya guddaa waan qabuuf biyya sana keessatti ija namootaan kan kabajame ture. Kanaaf gara Iyyasuus Kiristoositti dhufe jechuudha. Innis akkana jedha yaa arjaa yoon jedhe yeroon kabajaa dhiyeessuuf gooftaanis deebisee atillee arjaadha naan jedha jedhee waan yaadeef gooftaan galataa hin barbaachisne hin barbaadin jechuudhaaf maaliif arjaa naan jetta? Waaqayyo tokkicha irraa kan hafe arjaan hin jiru jedheen. Maaliifuu namoonni baay'een yoo hubattan ati ni bareedda gaafa nama tokko hin jenne ati mee hin bareedda? Ati mee amala gaarii qabda? Ati sikkoo amala gaarii qabda? Akkas haa jedhanii barbaadu jechuudha namoonni. Kuni namootuma uumamumaan namoonni baay'ee waan kan akka barbaadan hin jiru. Waaqayyoon immoo dursee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos laphee namicha kanaa waan beekuuf namichi kun gara Iyyasuus Kiristoositti kan dhufe fayyinnaaf akka hin taane of tuulummaadhaaf akka ta'e waan beekuuf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kana dubbate jechuudha. Kun immoo ragaa nuu ba'a jechuudha. Achiin booda namichi kun maal ta'e? Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qabeenya qabdu hundasaa gurgurii hiyyeessaa kenne na duukaa bu'i gaafa jedhuun fuulli isaa hin gurraacha'ee jedha. Maaliifuu inni kan barbaadee dhufe waan biraa waan ta'eef jechuudha. Inni lammataa immoo Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uu isaa hin amannee ture inni jechuudha. Inni kan arge foon inni uffate qofa waan ta'eef osoo waaqa ta'uu koo hin amanin maaliif arjaa naan jetta? Waaqayyo tokkicha irraa kanaaf arjaan hin jiru jedheen.
Kanaafuu arjaan amalummaa foonii osoo hin taane kan waaqummaa waan ta'eef osoo waaqa ta'uu koo hin amanin maaliif arjaanaan jetta jechuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kana dubbate jechuudha. Ilaalaa yaa obboleewwan koo caqasa kana gaafa ilaallu soorechi kun namichi qabeenya qabu kun qabeenyi isaa guddaa ta'e kun namichi iddoo biraatti namootaan kabajamu kun Iyyasuus Kiristoos birattis kabajaa argachuudhaaf dhufe. Dhugaadha. Amantiidhaan osoo ta'ee kabajaa argataa ture. Amantiidhaan osoo hin taane qabeenya isaatii fi beekamtii qabu sanii fayyadamuudhaan gooftarraayis beekamtii argachuudhaaf dhufe. Gooftaan garuu dursee laphee namootaa kan beeku Iyyasuus Kiristoos namicha kana akeekkachiise jechuudha. Sanaan booda abboommiiwwan kurnan ijoollummaa kootirraa jalqabeeyyuu eegatan ture. Kun of tuulummaa argisiisaa jechuudha kunumtuu jechuudha. Achiin booda gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga kana gootee qabeenya kee gurguriitoo na duukaa bu'ii jedheeni. Gaafa kana fuulli isaa hin gurraacha'ee jedha. Kanarraan ka'eeti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos abbaan qabeenyaa mootummaa Waaqayyoo galuurraa gaalli qaawwalin mootiin ba'uu wayyaa. Maaliidhaafuu hin ulfaataa jechuudha. Namoonni qabeenya qaban qabeenya isaanii sirnaan yoo fayyadamne qabeenyumti isaanii sun Waaqayyoon adda isaan baasee si'oolii isaan galchuu akka danda'u hubachiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf malee waan immoo gaafii jaaffaadha. Gaafii jaaffaan kun kan argamu Qolaasiyaas boqonnaa 1:15 irratti jechuudha. Innis akkana jedha. Inni fakkeenya waaqaa hin mul'anneeti jedha. Inni fakkeenya waaqaa hin mul'anneeti. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gonka waaqaa gonka namaadha. Fusxum amlaak fusxum sawu jennee jechuudha. Foon waan waaqummaa waliin walloomeef yookiin tawaahidoo waan ta'eef hin danda'amne waan isaaf hin danda'amne raawwateera. Bishaan irra deeme. Mana cufamee jiru osoo naan baninaa hin jedhin gan. Kun hundi fooniif hin danda'amuu ture. Alaazaar du'aa kaase. Kun namootaaf hin danda'amuu ture. Garuu waan waaqummaa waliin walloomeef kun hundi isaaf danda'ame. Caqasa kana keessattis inni kan jedhame foon yoo ta'u waaqa hin mul'anneeti. Kan jedhame ammoo akkeenyadha. Akkeenyi hin mul'annee hin qaqqabamnee akkasumas qoratamee bira ga'uu hin danda'amne karaa foon uffachuutiin eenyummaa isaa ifa baheera jechuudha. Foon ammoo amalummaa isaa kan hin taane ergaa akkeenyaan walloome amalummaa akkeenyaa waan raawwateef fakkeenya waaqa hin mul'anneeti jedhama. Inni kan jedhe fooniin ta'uu isaa nu hubachiisuudhaaf. Akkuma lakkoofsa 18 irratti inni hundumaaf dursa akka ta'uuf jalqaba warreen du'an keessaas hangafa jechuudhaani du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ragaa ba'ee jechuudha. Isaan hundaaf jalqaba kan jedhame inni foon ta'uu isaa nu hubachiisa. Akkeenya akka hin jenneefi duuti amalummaa akkeenyaa miti yookiin duuti amalummaa waaqayyootii miti yookiin amalummaa malakootitii miti. Warreen du'aniif hangafa ta'ee kan ka'es Iyyasuus Kiristoos qofa. Kan isaa dursee du'a moo'ee ka'ee hin jiru. Kanaafidha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kana kan jedhe jechuudha. Ixaanis warroonni amantii musliimotaa ammas akkana jedhu. Inni hundumaaf dursaa akka ta'uuf jalqaba warreen du'an keessaas hangafa. Qolaasiyaas boqonnaa 1:18 keessatti hangafa kan jedhu fudhachuudhaan Iyyasuus Kiristoos uumamaaf hangafa isaan ta'e kan uumameedha jedhu. Hangafa kan jedhe garuu kan jalqabaa hin qabne biras kan barris kan hin lakkaawwamnedha jechuudha. Innis akkanidha. Urjii ganama dursuun garaa kootti irraa dhalatteedha. Faarfannaa boqonnaa 9 lakkoofsa 3 jechuun abbaan waa'ee dhaloota gooftaa isaa jalqaba haadha malee abbaa irraa dhalatee nutti himaa jechuudha. Kana jechuun immoo
dursummaa abbaa fi ilmaa tokko. Abbaa irraa waan ilmi dhalateef abbaan ilman dursu, ilmis waan abbaa irraa dhalateef abbaa gadi miti. Ilmi mucaa akkeenyaa abbaati. Yaa obboleewwan koo, kana keessatti wanti hubachuu qabnu abbaan ilma dhale, ilmi immoo abbaa irraa dhalate gaafa jennu akka Abrahaamii fi Yisaaqii yookiin akka Yisaaqii fi Yaaqoobii yookiin akka ilmaan namaati miti. Akka ilmaan namaatti gaafa laallu umriidhaan abbaa fi ilmi walqixan ta'an. Garuu as keessatti abbaanis ilmis hafuurri qulqulluunis umriidhaan tokkodha. Barri lakkaa'amuufi yeroon lakkaa'amuufi barri kennamuufi wanti hubachuu qabnu jechuudha. Hangafa gaafa jedhamu hangafa maalitiidha? Wanti hubatamuu qabu hangafa hin qabne akka ta'e akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorratti jalqaba jedhame jechuudha. Akkasuma jechuudha. Yesus Kiristoos immoo Alfaa Omeegaadha. Alfaa Omeegaa jechuudha. Jalqaba hin qabnee fi dhuma hin qabne jechuudha. Waaqayyoodhaaf barri lakkaawwamu waan ta'eef jechuudha. Haala saniin haa hubannu. Gooftaan keenya Yesus Kiristoosii waaqa akka ta'e, uumaa akka ta'e, fayyisaa akka ta'e, jiraachisaa akka ta'e, nyaachisaa akka ta'e hundi keenyayyuu beeknee hubannee ittiin jiraachuu qabna malee gaafii nu wajjin ilaalla jechuudha. Gaafiin kun immoo gaafii torbaffaadha jechuudha. Amantii musliimaarraa kan gata dhufedha. Innis akkana jedha. Qorontoos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti gaaficha argamudha jechuudha. Kana fudhachuudhaan maal jedha? Mataan dhiiraa hundaa Kiristoosii, mataan durbaa dhiiraa mataan Kiristoosii Waaqayyo akka ta'e akka beektanii nan barbaada jedha. Musliimonni fi Joovaan isa kana fayyadamuudhaan isa kana keessa immoo mataan durbaa dhiira jechuun argamni ilmaan namaa dhiira akka ta'e akkuma hubachiisu. Isaanis immoo yaada isaanii kana dogongorsiisuudhaaf ergaa biraatti akka fayyadamanii hubachuu qabna jechuudha. Waaqayyo ergaa Addaamiin uumeen booda cinaacha isaa irraa lafee tokko fudhatee bakka isaas fooniin cufee Waaqayyoos lafee Addaam irraa fudhate kana dubartii taasise jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irratti ni dubbata jechuudha. Jechuun argamni dubartii dhiira ta'uu nutti argisiisa. Haaluma kanaan argamni Yesus Kiristoosii abbaa ta'uusaa argisiisuudhaaf mataan Kiristoos Waaqayyoodha jechuudhaan barreesseera. Kanaafidha hayyoonni mana kiristaanaa yeroo utubaa amantaa nu barsiisanii ifa irraa kan argame ifaa, waaqa dhugaa irraa kan argame waaqa dhugaa jechuudhaan nu barsiisu jechuudha. Kanaafuu mataan Kiristoos Waaqayyoodha akka shakkitoonni jedhan osoo hin taane argamni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos abbaa akka ta'e nu hubachiisudha jechuudha. Abbaa akka ta'e nu hubachiisudha. Maal jechuudha? Jecha kana gaafa hubannu maal jechuudha? Fakkeenya Hewaan eenyurraa argamte? Addaam irraa argamte. Addaam irraa waa argamteef nama jedhamte jechuudha. Waaqayyo irraa kan argamus Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos hiccitiiwwan abbaa ilma hafuura qulqulluu wajjin tokko ta'uusaa nu hubachiisuudhaaf abbaan ilma akka dhale, ilmi immoo abbaarraa akka dhalate argisiisuudhaaf caqasa kana keessatti dubbatame jechuudha. Qulqullichi Phaawulos ergaa warra Qorontoosiif erge kanarratti kan inni hubachiisuu barbaade gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon uffatee biyya lafaa kanarra deddeebi'us inni Waaqayyoodha. Inni abbaarraa kan argamedha. Gaafa jennu argamuu jechuun maal jechuudha? Amma nuti
yoo ilaalcha biyya lafaatiin yaadne gaafa ta'e ni dogongorra. Ni dogongorra. Maaliifuu argame gaafa jennu maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf hafuurri qulqulluun eenyurraa ba'e jenna? Abbaarraa ba'e, ilmarraa hin baane jenna. Kun amma iccitii mattaasaa qaba. Barumsa kana keessatti garuu obsa barbaada, amantii barbaada, hubachuu barbaada. Wantoota kana sirriitti hubachuun dirqama kiristaanotaa jechuudha. Kanaaf ifa irraa kan argame ifaa jenna. Abbaarraa waaqarraa kan argame waaqadha. Waaqa waaqarraa argame ifarraa argame Iyyasuus Kiristoos ifaadha. Iyyasuus Kiristoos kana jechuun amala abbaa san ilmi qabaa. Amala ilmaa abbaan qabaa. Amala abbaa fi ilmaa hafuurri qulqulluun qaba jechuudhaaf, hubachiisuudhaaf, cimsuudhaaf jecha kana keessatti nuuf kaa'ame jechuudha. Nuuf kaa'ame jechuudha. Kanaaf kiristaanonni wanti hubachuu qabnu warroonni amantii biroo keessa jirrullee caqasoota tokko tokko guurree haasa'uu osoo hin taane duraan dursinee waaqummaa Iyyasuus Kiristoos hubachuun hunda keenyarraa eegama waan ta'eef haala saniin haa hubannu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa immoo hunda keenyaafuu hubannoo haalaatu jechuudha. Keessattuyyuu waa'ee doogmaa haala sirriitti osoo baratame. Ortodoksootaaf ergaan qabu gaafiiwwan akkanaa kana osoo kaasuu baattanii duraan dursitanii osoo doogmaa sirriitti baratanii. Inni jalqabaa barumsa amantaa kan jedhamu jira yookiin dubbii amantaa kan jedhamu. Waa'ee amantaa sirriitti baratu. Sanaan booda immoo utubaawwan amantaa sirriitti beekuu barbaachisa. Gaafiin kun gaafii sagalaffaadha. Gaafii sagalaffaa keessattuu warri amantii musliimaa ortodoksii irratti kaasan keessaa inni kunis wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irratti kan argamudha. Ijoollee tawaahidoo akkana jedha. Ilma namaa irratti kan jecha dubbatu hundaaf ni dhiifamaa fi kan hafuura qulqulluu irratti dubbatuuf garuu addunyaa kanattis ta'ee addunyaa isa dhufutti hin dhiifamuufi jedha. Isa kana fudhachuudhaan inni waaqaa miti jedhanii warroonni gaafii gaafatan waan jiranii fi isa kana deebisuun kiristaanota irraa wanta barbaadamuudha fi garuu wantichi kun maalidhaaf jedhamee yoo jennee qaamota sadan keessaa qaamni foon uffatee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waan ta'eef namni osoo hin amanin gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos namaadha yoo jedhe yookiin uumamaadha yoo jedhe booda garuu amanee fudhatee waaqa ta'uusaa fusxuma amlaak fusxumsa gonka nama gonka waaqa jedhu san amanee yoo fudhate cubbuun jalqaba inni jedhu sun osoo hin hubatin dubbate suni irratti lakkaawwamu jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kana jedha jechuudha. Yoo waa'ee isaa Iyyasuus Kiristoos akka waaqa ta'e hin beekin jechoota garaagaraa yoo dubbatan booda erga amananiin boodatti garuu itti lakkaawwamuudha. Itti lakkaawwamuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isa kana jedha. Hafuura qulqulluu irratti jecha kan dubbate kan jedhe immoo warreen Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uu isaa osoo beekanii jabeenyaa fi hammeenya namaadha uumamaadha jechuudhaan dubbataniif dhiifamni isaaniif hin taasifamu jechuudha. Maal jechuudha? Osoo beekuu osoo hubatee jiru garuu faayidaa adda addaatiif yookaan immoo nama sodaachuudhaan amanuu dhiisee arrabsoodhaaf deema yoo ta'e cubbuun isaaf hin dhiifamu jechuudha. Isa kanaaf immoo akkasuma osoo isa beekanii gooftaa kabajaa hin fannisanii ture. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti jechuun qulqulluun Phaawulos dubbatee yeroo gooftaan keenya biyya lafaa irraa deddeebi'aa ture namoonni sirriitti isa hin hubanne ture. Kanaaf
gocha isaanii ilaaluun Iyesuus Kiristoos yaa kan godhanii hin beekaniitii dhiifama godhiifi jedhe. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34 irratti jechuudha. Kun maal nu hubachiisa yoo jenne gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos foon uffachuu isaa deddeebi'uun isaa namoonni gariin fayyaalummaarraa ka'aniiti waaqni akkamitti foon uffata, waaqni akkamitti nyaata, waaqni akkamitti rafa jedhanii waan yaadaniif gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos amanuu dhiisuu danda'u. Garuu hubatanii beekanii waaqa ta'uusaa gaafa fudhatanitti cubbuun sun irratti lakkaa'amu. Namoonni garuu faayidaa dhuunfaadhaaf inni osoo waaqa ta'ee jiru, osoo uumaa ta'ee jiru beekanii hubatanii keessattuu warreen amantii adda addaa warreen gaggeessan osoo kitaaba qulqulluu irratti ragaan baamee jiru dubbii micciirumaaf jecha namoota jallisuudhaaf jecha fedhii dhuunfaa isaaniitiif fiiganii boruu murteen akka isaan eeggatu of gaafachuu qabu jechuudha. Kanaaf ilma namaa irratti kan jecha dubbatu hundaaf ni dhiifamaa fi kan hafuura qulqulluu irratti dubbatuuf garuu addunyaa kanattis ta'e addunyaa isa dhufutti hin dhiifamuu fi araarri hin jiru murteetu isa eeggata jechuudha. Maaliifuu ilma waaqayyootti kan hin amanne har'umaayyuu itti faradamee jira. Gaafa amane immoo firdiin kun maal ta'a irraa ka'a jechuudha. Kanaaf wangeelli akkas jedhee isa kaanitti immoo ceena jechuudha wajjin. Gaaffii kurnaffaadha. Gaaffii kurnaffaan akkana jedha. Kan argattan Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti jechuudha. Aangoon hundi samii fi lafa irratti naaf kenname isa jedhudha. Isa kana fudhachuudhaan warroonni ammas waaqummaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos warri shakkan warri musliimotaa hin kaasu jechuudha. Gooftaan kana kan jedhee fi ani abbaa irraa gadi jechuuf yookiin uumamaa jechuuf miti. Inni mataan isaa anii fi abbaan tokkodha jedhee jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti jechuudha. Akkasumas kan abbaa kan ta'e hunduu kan kootis jedhee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti jechuudha. Kan anaan argee abbaa argee jira jechuun abbaa wajjin aangoo wal qixaa akka qabanis ragaa ba'ee jira. Gooftumti keenya jechuudha. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos jechuudha. Egaa aangoon kennameef kuni eenyurraa kennameef yoo hiikni caqasa kana akka isaanii yaadan irratti eenyurraa kennameef isa jedhutti nu geessanullee gooftaan garuu kan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos maaliif dubbate yoo jenne waa'ee foon isaati. Yeroo du'a moo'ee ka'etti kun danda'ama jechuun kanneen akka Toomaas shakkanii turan. Kanaaf gooftaan foon koo inni amalummaa isaa du'aa ta'ee akkeenya waliin walloomee biyya lafaa irratti aangoo du'a moo'u kennameefi akkasumas kana samii irratti ammoo aangoon kabajaan ol ba'ee teessoo kabajaarra taa'uuf isaaf kenname jechuudha. Foon dadhabaan sun kan biyyoorra ture sun kabajaa argachuusaa argisiisuudhaaf aangoon hundi samii fi lafa irratti naaf kennanii jedhe. Foon kunis kan inni aangoo kan argate akkeenya yookiin waaqummaa inni ittiin walloomee jiru isaati jechuudha. Waaqummaa gooftatiin foon sun aangoo argate jechuudha. Haaluma kanaan caqasni waaqayyo isa namaaf aangoo akkanaa kenne
kabaja jechuudhaan Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 8 irratti jedhus hiika wal fakkaataa qaba jechuudha. Asirratti kan jedhame akkeenya foon inni uffateef yookiin tawaahidoo aangoo inni kennee jechuudhaaf jechuudha. Maalidhaa? Gooftaan keenya Yesus Kiristoos amala lama. Amala namummaa fi amala waaqummaati. Amalli namummaa immoo foonii jechuudha. Foon uffachuudha jechuudha. Foon kanaaf kabajaa kan kenne amala waaqummaa sanii jechuudha. Akka du'aayis ka'uu kan taasise amala waaqummaa sanii jechuudha. Kanaaf akkas jedhame jechuudha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos waaqadha, uumadha, fayyisaadha. Kana amanuun kiristaanota hundarraayis waan eegamu jechuudha. Gaafichi 11ffaan immoo innis Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti kan argamudha. Akkana jedha. Waa'ee guyyaa sanaa fi sa'aatii sanaa abbaa irraa kan hafe ergamoota samiis ilmas yoo ta'e kan beeku hin jiru. Guyyaa murteedhaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos murteedhaaf yeroo dhufu sanitti jedha. Haa ta'u garuu murtumaafuyyuu immoo kan faraduudhaaf dhufu eenyudha? Gooftaa keenya Yesus Kiristoos. Aangoon isaaf akka kenname murteessuudhaafis murtee kan qabu isa akka ta'e kitaabni hin dubbata. Garuu kun maalidhaaf dubbateedha? Andimtaan isaa maalidhaadha? Hiikkaan isaa maalidhaadha? Gaafachuu barbaachisa. Duraan dursanii hubachuu barbaachisa. Erga hubataniin booda malee caqasuma tokko fuudhanii Yesus akkanaa bakka kanadhaa guyyaa sana guyyaa murteedhaaf dhufu sana ilmis hin beeku wanti jedhamee maalidhaaf jedhame. Murteeyyuu murteessuudhaaf kan dhufu isa akka ta'e kitaabni qulqulluun ragaa ba'a. Haa ta'u garuu wanta kana gaafa ilaallu maal jedhaa? Gooftaan keenya Yesus Kiristoos biyya lafaa kanatti faraduudhaaf gaafa dhufu ergamootaan marfamee akka dhufu wangeelaa Maatiyos boqonnaa 24 hunda yoo dubbiftan argachuu dandeessu. Haa ta'u garuu maaliif jedhame kana kan jedhame? Ilma kan jedhame Addaamidha. Maaliifuu gooftaan keenya Yesus Kiristoos Addaamiin bakka bu'ee wanta dhufeef jechuudha. Guyyaa sanatti Addaamii fi ijoolleen isaa hin beekanidha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kanaaf guyyaa murtee san hin beektan jedheera. Guyyaa murtee san akka hin beekne himamee itoo jira jechuudha. Kanaaf guyyaa san namni beeku hin jiru. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 hanga 28tti kaa'amee jira jechuudha. Inni biraa immoo gooftaan keenya Yesus Kiristoos gonka waaqa gonka nama inni ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው waan ta'eef foon Addaam inni gooftaan uffate wallooman dura wallaalaa ta'uu isaa hubachiisuuf akkas jedhe. Kana jechuun foon gooftaan keenya uffate wallaalaadha jechuu miti. Erga akkeenyan walloome booda amalummaa akkeenyaa fudhachuudhaan beekaa ta'eera. Garuu foon homaan beekne sun erga gooftaan keenya foon san uffatee beekaa ta'ee jechuudha. Inni dhumaamuu maalidhaa? Inni biraammoo guyyaa dhufaatii lammaffaa abbaan ilmatti dabarsee kennuu isaatiin guyyattiin raawwii isaatiin beekeera. Ilmi garuu guyyaa dhufaatii isaa waan hin geenyeef hojiidhaan guyyattii sana hin beekne jechuudha. Murteessuudhaaf jechuudha. Aangoon isatti kennameera. Garuu murteedhaaf guyyaan sun akka ganaa ta'e hubachiisuudhaaf. Inni biraa immoo kan warroonni musliimotaa maal jedhanii gaafatu? Abbaan koo na caala isa jedhu. Abbaan koo na caala. Isa kanas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti argattu jechuudha. Maalidhaaf jedhe? Abbaanis abbaa fi ani tokkodha.
abbaan immoo ana keessa jira, anis abbaa keessan jira, aangoon hunduu naarka jira gooftaan jedhe immoo maaliif kana jedhe isa jedhu sani hubachuun hunda keenyarraa eegame jechuudha. Hunda isaa yoo dubbifne amma isaan caqasuma tokko bichaa ifannoo jedhu fudhatanii too ka'u nummoo kiristaanonni hunda isaa guutuu isaa haa dubbifnu jechuudha. Osoo na jaalatu ta'ee ana irraa abbaan caalaatii gara abbaa deemuu kootti ni gammaddu ture jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'ootaan jechuudha. Gooftaan kana akkas jedheen duukaa bu'oota isaatti akka isaan irraa adda ba'u du'ees akka awwaalamuu fi gidiraan hedduu akka isarra ga'u erga isaanitti himeeti. Yeroo sana duukaa bu'oonni isaa hedduun ni gaddan. Gooftaan isaanii isaan irraa adda ba'uudhaaf waan ta'eef ni dhiphatanis jechuudha. Yeroo kana ture ilmi abbaan koo narra waan caaluuf osoo gara isaatti deemee gammachuun isinii ni ta'a ture jechuudhaan isaanitti dubbate. Tokko kana jechuun isa biyya lafaa fi kabajaa samiirra jiru waliin madaalee dubbachuu isaati. Lammataa ilmi foon addaan uffatee gidiraan kun hundi isarra akka ga'u dubbachaa waan jiruuf abbaan inni foon addaan hin uffanne na caalaa jechuudhaaf. Kana jechuun akkeenya isaan abbaa waliin tokko kan ta'e ilmi foon uffachuu isaatiin garuu gad of qabummaa isaan abbaan gad of taasisee jechuudhaaf. Egaa ilmi yookiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffachuudhaan jechuudha. Kanallee immoo maal jedha? Ibroota boqonnaa 2:7 irratti ergamoota irraa waan xiqqoon isa xiqqeessee jedha jechuudha. Hundi keessanuyyuu warra amantaa musliimaas warri taatan hordoftoonni amantaas wanti hubachuu qabnu dhugaa barbaadu. Dhugaa micciiruudhaan osoo hin taane kitaaba qulqulluu caqasa tokko fudhannee deemne yoo ta'e hin ta'u. Inni jalqabaa isuma jalqabaatirraa maaliif barreeffame kitaabni qulqulluun? Eenyudhaa barreeffame? Nuuf barreeffame. Kitaabni qulqulluun akka amala waaqaatitti yookiin akka beekumsa waaqayyootti osoo hin taane akka ilmi namaa hubachuu danda'utti nuufi barreeffamedha jechuudha. Kun immoo eenyutu hubachuu qaba yoo jenne warra of gadi qaban, warra amantiidhaan deddeebi'an, warra fayyina argachuudhaaf kadhannaadhaan waaqayyotti dhiyaatanidha malee of tuulummaadhaan warra deddeebi'anii miti. Of tuulummaadhaan. Maal jedha? Barreeffamni ni ajjeesaa hiikkaan garuu ni fayyisaa jedha. Maaliif kana jedhame? Namoonni of tuulummaadhaan deddeebi'anii ni baduudha jechuudha. Keessattuu warri amantii musliimaa waan hin beekne keessa seentanii hin joonja'ina. Yoo isin hin galle dhiisaa. Dirqamaan amanaa hin jedhamne nuti. Kitaaba qulqulluu keessa garuu seentanii waan hin taane haasa'uu hin barbaachisu. Isiniif yoo nabiyyi jettan akka feetanitti fudha. Guyyaan murtoo gaafa dhufetti adda nu hiikaa jechuudha. Nuti garuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqadha, uumadha, fayyisaadha, jiraachisaadha, nyaachisaadha. Hundumtuu immoo isaan ta'ee akka ta'u kitaaba qulqulluuratti maaliif hin baafne? Bakka san maaliif hin baafne? Hanga waan hin taane keessa seentanii hannu jettanii gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uu kitaabni qulqulluu ragaa ba'a. Hin jiruu jettu. Akkamitti akkas jedhama? Hin jedhamu akkasii. Kanaafiyyuu warroota kitaaba qulqulluu sirriitti hin hubanne gowwoomsuudhaaf jecha soba fayyadamuu hin qabdan. Sobni hojii seexanaati. Dhugaan hojii waaqayyooti. Dhugaa dubbachuu qabna. Nuti amantaa ortodoksii keessatti kan amane haa amanu. Kan dhiise immoo haa dhiisu mirga isaati. Ibiddaa fi bishaan fuuldura kee kaa'een jira jedha waaqayyoon.
isa si barbaaddetti harka kee diriirsiidha. Nuti ragaa ba'uu qofa kan nurraa eegamu malee amanuu fi amanuu baachuun mirga abbaati jechuudha. Hin jedhu kitaaba irratti yeroo darbii wajjin ilaalaa ture. Waaqa ta'uusaa, uumaa ta'uusaa kitaabni qulqulluun akkamitti akka ibsu ilaalaa ture. Garuu immoo hin jiru kitaaba qulqulluu irraa. Yesus Kiristoos waaqa kan jedhu kitaabni qulqulluu irraa hin jiru jechuudhaan akkuma wanta nuti wallaallee isin garuu immoo hayyoota taatanii beekaa taatanii kitaaba qulqulluu keessa iyyuu seentanii nu hubachiisuudhaaf jechuudha. Keessanuyyuu hin hubanne duramee keessanuyyuu ilaala. Dursanii quraanni maal jedha? Eenyu barreesse quraana? Dhuguma quraana waaqarraa bu'ee wanti waaqarraa bu'u immoo jechoota akkamiiti? Walitti bu'iinsa qabaataa? Eessarratti faa bu'a? Wantoota baay'eetu jira. Nuti garuu hin dubbannu. Maaliifoo mirga keessani sun waan namaa amantaa namaa hin jeeqnu waan ta'eef jechuudha. Hin eeyyamu waan ta'eef jechuudha keenya amantaan. Kanaaf yeroo baay'ee miidiyaa irratti bahanii warroonni Yesus Kiristoos arrabsuudhaaf afaan banatan hedduun baay'een jira. Waan sin ajaa'ibu nabiyyootuma musliimaa keessayyuu kabajamaa kan ta'e Iisaa jedhuun isaanii Yesus akka ta'e ragaa ba'u. As deebi'anii immoo garuu immoo hin arrabsu jechuudha. Kuni hojii sirrii miti. Walumaa galatti wanti hubatu qabu amantaan musliimaas